Nagaa waaqayyo bakki isin jirtan maratti dabalee isiniif haa baay'eetu hordoftootaaf kabajamtoota maatii chaanaalii Chocheetuu jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessan ani baay'ee nagaa kooti galata waaqaa isinis akka nagaa qabdan abdii guddaan qaba guyyaa har'aa kana hiriyaa kee baay'ee jaaladhuuf baay'ee kabaju keessummaa kabajaa gootee mana isheetti naaf hirtee jirti jechuudha chaanaalii ishee irratti kanaaf guddaan galateeffadha obboleettii keessuchee waan keessummaa gootee mana keetti naaf hirteef yookiin chaanaalii kee irratti naaf hirtee fi guddaa galateemisiin jechuun jaaladha naaf jiraadhu akkasuma kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaalii Chocheetuu warra sabiskiraayibii gootaniif guddaa galatooma akkasumas immoo sabiskiraayibii godhaa laayik sheer koomentii godhaatee obboleettii kana jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha oromoon wal guddisuu qabna warra yuutubaroota lafaa dhufan warra xixiqqaa kana jajjabeessuu qabna isiniin jechuun barbaada gamanumaani warri sabiskiraayibii gootaniif guddaa galatooma warri sabiskiraayibii hin goone immoo koottaa sabiskiraayibii godhaa laayik sheerii koomentii yaada qabdan karaa koomentii barreessaaf isiniin jedha obboleettii keenyaa fi egaa guyyaa har'aa kana gaafin ishiin na gaafatte walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha immoo biraaneetu kanan jedhu chaanaalii nan qaba kanan koollee deemtanii akkasiin sabiskiraayibii gootan abdii guddaan qaba isiniin jedha oromoon wal malee hin qabu kanaaf wal jajjabeessinu isiniin jechuun barbaada. Gamanumaan kagara gaafii obboleettiin koo naaf dhiyeessiteetti ceena jechuudha walumaatini amma dhumaatti na wajjiniin tura waa baay'ee sirraa barattu isiniin jechuun barbaada obboleettii kee Chocheen hiriyaadha hiriyaa jechuun hiriyaadha garuu maqaa biraa hin qabu otoo maqaa biraa kan qabu ta'e maqaa biraa nama moggaasa jedhanii yaada sababni isaa yoo hiriyaa waggaa dheeraa wajjin turreedha qilleessa kanarratti wal barree karaa sooshaal miidiyaatiin jechuudha. Na baay'ee bakka nama baay'ee jaaladhuuf nama baay'ee kabaju hiriyaa jechuun gaafa onlaayinii irra jiran yookiin immoo gaafa onlaayinii irratti argaman qofa kan nama dubbistu yookiin kan nama gaafattu osoo hin taane yeroo namni rakkatee onlaayinii irraa reebade yeroo namni tokko rakkoon tokko isa mudate kan nama barbaaddu kan nama cinaa dhaabbattu gadda kee ishii godhattee kan fudhattu akkasumas immoo gammachuu kee kasii wajjin gammaddu jechuudha hiriyaani. Kanaaf obboleettii koo Chocheen naaf akkasidha hiriyaa jechuu otoo hin taane akka obboleettii kootti ishee ilaala jechuudha. Gaddattis gammachuuttis na wajjin hirmaatti baay'ee naman kabajuuf baay'ee namani iddoo guddaa qabuuf asumaan galatoomi isin jechuun jaaladha obboleettii koo Chochee galatoomi gaafii naa gaafatte kanammoo egaa deebisuudhaaf innis qophaa'ee dhufeetiin jira. Gamanumaan gara gaafii isheen na gaafatte deebina jechuudha. Akkas jedha. Hunda dursee nagaan waaqayyo siif haa baay'eetu nagaa kootti aansuudhaan gaaffii deebii ani siif dhiyeesseef eeyyamamtuu ta'uu keef galatoomi jedha jechuudha. Lakkoofsa tokkoffaa irratti bireen eessatti dhalattee guddattee of ibsi naan jedha jechuudha. Gaaffii tokkoffaan bireen eessatti dhalattee guddattee of ibsi naan jetti jechuudha. Ani kan dhaladhee guddadhee Shawaadha. Shawaa keessaa magaalaa Olonkomii kan jedhamu jechuudha. Achitti dhaladhee kanan guddadhee akkasuma immoo ergan guddadhee Giincitti darbe jechuudha. Giincis Olonkomis walitti warra beektan walitti dhiyoodha waan ta'eef jidduu kanatti guddadhe Giincittis Olonkomittis jechuudha. Magaalaa kana lamaan jidduutti kanan guddadhee jechuudha. Kana fakkaata gaafii lammaffaan immoo bireen biyya Arabaa deemuuf nama ilaalti moo fedhii ofiin deemuuf filatte moo maatiitu dirqisiisee maatiitu dirqiidhaan akka deemtu taasisee jedha gaafii lammaffaan. Nama ilaalee hin qabu biyya alaa deemuudhaaf nama ilaalee hin qabu fedhii mataa kootirraan kan ka'e deemee akkuma namaatti jira miti bakka namni tokkoof jijjiiruu yookiin immoo maatii jijjiiruudhaaf jira miti akkasittidha kana nani ka'e maatiinis nan dirqisiisne namnis dirqamaan deeminaan jedhee hin jiru hunda'u maatiin hin deemin jedhanii kan isaan na dhawwani barumsa addaan kuttee hin deemin baradhu yoo baratte si fayyada yoo baratte iddoo guddaa geessa naan jedhan jechuudha maatiin ani garuu jecha maatiin dhageenye bakka deemuun qaba kanan jedhu fi kooti hin murteesse jechuudha namni ilaalee hin qabu akkasumas immoo namni dirqamaan deeminaan jedhee hin jiru fedhiidhuma mataa kootirraan kan ka'e jechuudha deemu kanan barbaade. Gaaffii sadaffaan akkas jedha mudannoo jaalala keessatti si mudate waan hin daganne hin qabdaa jedha. Mudannoo jaalala keessatti si mudate waan hin daganne hin qabdaa jedha. Mudannoo baay'een qaba. Isa keessa garuu waa tokko isiniif kaasuun barbaade jechuudha. Wanta hin daganne jechuudha amma irratti innis hiriyaa kee faana otoo bakka wayii deemaa jirruuti jechuudha. Ganna keessadha yeroon suni ganna keessa hin beektu baay'ee irrooba
akkasumallee hin qorra jechuudha. Achiin kaaffee wayii jala dhaabbannee utuu rooba caamsifachaa jirruuti ganna isiniin jedheera. Deemuudhaaf makiinaa konkolaataa eeggachaa jirra. Achiin kaaffee tokko jala dhaabbannee utuu amma roobni nuuf caamu jennee eeggannutti namichi tokko maraataa wayii dhufeetu birrii na kadhate jechuudha. Innaan immoo maraataa baay'ee sodaadha. Achiin birrii na kadhannaan inni birrii 5 fudhee kenneef. Birrii 5 gaafa fudhee kennuufi birrii 5 hin barbaadu naan jedhe. Birrii 5 hin barbaadu jedheetu dide. Ammas natti deddeebi'eetu birrii na kadhata. Egaa inni sodaa kiyya beekee natti fakkaata akka yaada isaatti. እና አምስት ብርሽን እንትገናኛ ዲድ አችቲን ቦዴ ሪያንኪ jechuudha fuudheetu darbate jechuudha gaafa fuudhe darbatu warri kaaffee sun immoo ibidda kasala guddaan wayii maandajaa hin beektu kan irratti bundafu maandajaa jechuudha isarra wanni ta'e kaanii barii dura jira ibiddi jechuudha ibidda qaba barii dura jira gaafa inni riyaankee sun maraataa kan fuudhe darbatu dhaqeetuma ibidda san irratti kufee ibiddi sun galabbatame jechuudha maandajaan sun barii dura barandaa irratti jechuudha galabbatame achitiin booddee warri manaa gadi yaa'anii warri mana keessa jiranis akkasuma warri immoo akkuma keenyaa bokkaa caamsifatanis dhaabbatanii ilaalanii bakka girrigirri guddaa kee jechuudha girrigirri guddaa kee jidduu kanatti baay'een sodaadhe bakka baay'ee keessi koo kana jechuu hin danda'u dhugaadha yeroo sanatti wanta ta'e akka gaggaboo yoo ta'e natti fakkaate hin beeku እና inni bakka maaliif birrishan kenneerra birrishan walitti kennu fi qabna dirqamadha wanni namni itti kennu fudhachuu hin qabu jedhee baay'ee aaree lole jechuudha riyaankiyyaa gara mana hidhaatti geessuuf yaalanii turanii achitiin booddee bakka namoonni jidduu galanii dhiisi jedhaniitu wanni jedhanii namichi garuu baay'ee tokko hubame jechuudha inni maraataan kuni ibidda irratti kan kufee baay'ee hubame jechuudha እና mudannoo kana yoomiyyuu hin dagadhu wanta nirraafachuu hin dandeenye jechuudha gabaabumatti akkasuma immoo gaaffii arfaffaa jaalalti yeroo si qabu jaalalti yeroo jalqabaaf yeroo si qabu irriibamoo nyaata si dhorkee jedha jaalalli egaa wanta baay'ee nama gochuu danda'a ana garuu ribas miti nyaatas miti wanta haddaan ta'e bakka amala na dhorke amala yeroo isin jedhu jira miti bakka yaada nama jijjiiruu yookiin immoo imbeeku dhugaa amala na jijjiiru jechuudha yeroo rakkisi yeroo na qabu malee nyaata sirriibas nan dhoowwine jechuudha walumaa galatti እና gaaffii arfaffaan kana fakkaata gaaffii shanaffaan immoo mudannoo biyya arabaatti si mudatee waan nama gaddisiisuu fi waan nama kofalchiisu kan si mudatee jira yoo jiraate lamaan isaatu daawwattootaaf qoodii jedha gaaffii shanaffaan mudannoon biyya arabaatti na mudatee mudannoo lamadha nama kofalchiisa nama gaddisiisu garuu kan nama gaddisiisu mudannoo hedduun qaba garuu kan nama gaddisiisu osoo hin taane kan nama kofalchiisu sinitti mudan barbaada innis otoon gara biyya arabaa hin deemin jechuudha yeroo biyya jiru namoonni naannoo ollaan wanta baay'ee haasa'u hin beektu nyaata yeroo nyaatanii yeroo masan nyaatanii qodaa dhiqanii kaa'u aanarra hojjetan boruu hin nyaatan itti deebi'anii jedhanii wanta akkasii haasa'u jechuudha naannoo keessatti nan dhagaan ture achiin jalqaba yeroo deemu torban lama jechuudha reefan achi dhaqee torban lama ga'a afaan isaaniis hin beeku akkasuma nyaata isaanillee hin beeku wajjumaan hojjanna nyaata achiin booddee fuulii beektu baay'een keessanii beeqalaa yookiin immoo fuulii kan jedhan kana hin beektu isa hojjetteetu wajjumaan hojjenne qadaaddee ishiin baate jechuudha madaamin kiyya qadaaddee baatee achiin mucaan tokko dhufee nyaate mucaan isaanii dhufee nyaateetu deeme innis bahe jechuudha gaafa inni nyaatee deemee ba'u ani bakka namni hundumtuu nyaateera jedheetiin akka yaada kootti egaa waan hin beekneefini namni hundumtuu nyaateera kan jedhu nani fuulii isaa fi kan ishiin hojjettee deemtee wajjumaan hojjenne sani gad naqeen qodaa isaa dhiqee lafa kaa'ee jechuudha. Achiin booddee maatiin baay'eedha waan ta'aniif gaafa dhufaniyyuu ibiddarra yookiin immoo gaazirra hin jiru nyaanni ani ishiin hojjettee deemte fuuliin hin jiru eessa dhaqe naan jedhan beekaan hin dubbanneef homaa tokko natti wannoon jennaafti naaf hin galle nyaata eessa dhaqeetti mana keessa deemte baay'ee barbaaddi jechuudha walitti dhufanii hundumtuu kushina keessa seenanii yookiin immoo bakka keessa seenanii wal gaggaafatu eessa dhaqe nyaanni kan jiran jechuudha anama jidduu kanatti bakka baay'ee rifadhe achiin booddee nagaafannaani umaatti hin dubbanne harkuma ishii qabeen jechuudha harkuma ishii qabeen madaamii kiyya zibaala yookiin immoo kan itti
qoshashaa yookiin immoo itti waan bakki itti gatamu hin jira miti ree balfa yookiin waan itti akka zibaala jechuudha. Isa banee itti agarsiisee achitiin booddee baay'ee rifattee waan dubbanne baay'ee rifattee ani garuu nan boo'e baay'ee natti dhaga'ame maaliif afaan isaanii waan hin beekne feeti bakka baay'ee yeroo isaan kushina keessa deddeemanii maxibaa keessa dhiironni isaaniis akkasuma shamarran isaaniis deddeemanii nyaata isaan barbaadanii baay'ee tokko natti dhaga'ame baay'ee nufitti gadde jechuudha. Innaa kanadha mudannoon na mudate inni kan biraa immoo inni kunis waluma fakkaata nyaata hojjechuudhaaf sa'aatii laaqanaati. Foon ibiddarra gootee jirti jechuudha. Foon ibiddarra gootee jirti. Foon sun ishiin akka yaada ishiitti foonicha aadafuu yeroo inni daffe isa jalqaba isaa gannaqxee lammaffaa immoo bishaan biraa itti nattee hojjechuuf deemti jechuudha. Yeroo sanitti akka naagaleetti ergasii yeroo inni yaadu jechuudha. Achiin jalqabaa fi ruuzii akkasii argee hin beeku gaafachuma ruuzii akkasiin ishiin hojjette jechuudha fooniin. Achiin booddee foon ibiddarra gootee bishaan itti naqxeetu silkiin manaa bilbilamnaanii fi bilbila manaa kaastee haasa'uu dhatte. Bilbila manaa yeroo kaastee haasa'uu deemtu ani immoo maxibaa keessa jira mi'a dhiqaan jira foon sun hin dafa baay'ee dafaa jira. Ruuziis immoo miiccitee achuma cinuma san gootee deemte jechuudha. Ruuzii miiccitee bidduma cinaa gootee deemte achi silkii kana adda hin kuttuu ilma haasoftiin jechuudha. Naanis waan hin wallaalee hin beeku kottu dafeette naqin jedhuuni. Waan hin godhna wallaalchinnaan fuudhee ruuzii sanii ani ruuzii ishii lafa gootee deemte san fuudhee foonitti gadi naqee gaafa silkii ishee haasoftee dhuftuyyuu ruuzii foon erga tokko daffaa jira jechuudha. Achiin booddee nas laaltee dhumaa tokkoyyuu hin dubbanne afaan hin beeku gaamaa gochuu hin danda'u waan ta'eef fuuteetu ruuzii sanis foon sanis xanaffaftee bishaan isaa keessaa gannattee foon isaa keessaa guurtee baraddistii irra gootee hojjette jechuudha. Maan natti hin dubbanne garuu ergana afaan beekee afaan bareetti afaan isaanii baree natti kaasanii baay'ee natti kolfan jechuudha. Wanna kana innaa mudannoo akkasiin na mudate jechuudha. Wanta afaan hin beekne yeroo jalqabaatiif wanti kun lamaan na mudate amma amma sammuu kee keessaa hin bahu jechuudha. Yeroo sana maan natti hin dubbanne ergana afaan baree isaa wajjin walii galuutii qabeeti baay'ee natti kolfaninis baay'een isaa wajjin deebi'ee kolfee jechuudha. Innaa kana fakkaata gaafii jaaffaan akkas jedha. Addunyaa kana irraa waan har'a osoo siif ta'e jaalattu maali jedha. Addunyaa kana irraa waan har'a osoo siif ta'e jaalattu maali jedha jechuudha gaafii jaaffaani. Addunyaa kana irraa waan har'a osoo naaf ta'e jaaladhu namni waa baay'ee hawaa waa baay'ee si yaada garuu ani ofii koof osoo hin taane mataa koof osoo hin taane otoodhuma saba keenyaaf uummata koo Oromoodhaaf jechuudha. Wantumti haaraan tokko har'uma baqa sa'aatuma ammaa kanarraati kaasee ta'ee fi anaaf inni kun gammachuu guddaadha jechuudha. Saba keenyarraa imimmaan qoruun saba keenyarraa rakkinni beelli kun dhaabbachuun otoo dhaabbate anaaf inni kun waan guddaadha. Gammachuu yoomiyyuu keessa kooti baduu hin dandeenye jechuudha. Anaaf osoo hin taane osoo saba koo lammii koo qomoo koo Oromoodhaaf wanni haaraan tokko ta'e wanti haaraan tokko isaaniif ta'e ana baay'ee tokko na gammachiise jechuudha. Ofii koo osoo hin taane otoo saba kootiif wanti haaraan tokko ta'e baay'ee tokko na gammada siniin jedha. Gaafii torbaffaan akkana jira. Gara fuula duraatti ijoollee meeqa godhachuu feetaa jedha. Gara fuula duraatti ijoollee meeqa godhachuu feetaa jedha gaafii torbaffaani. Namni jedheef miti dhala kan namaa kennu yookiin immoo ijoollee kan namaa kennu waaqadha. Garuu akka yaada kootti osoo na furguradhee baay'ee tokko natti tola. Isaanis lama dubara lama dhiira osoo godhadhee baay'ee tokko natti tola jechuudha. Garuu immoo kennaa waaqaati kan waan naaf kenne naaf fudhadha jechuudha. Wanti waaqni naaf kenne naaf fudhadha yeroo kamiyyuu jechuudha. Innaa ijoollee afur godhachuun barbaada siin jedha obboleettii koo Chuuchee. Gaafii saddeettaffaani biyya Arabaa hojjechuu keetti in gammaddamoo in aartaa jedha. Gaafii saddeettaffaan biyya Arabaa hojjechuu keetti hin gammaddamoo in aarta jedha. In gammadu inaaru nan gammada maaliif wantan itti yaadee yookiin immoo karoora ko mul'ata ko waan ta'eef nan gammada jechuudha. Hojjedhee waan ana argadhuuf lafa yaade waan an geef wanti ani yaade sun waan na milkaa'eef nan gammada jechuudha. Inaaru nan gammada. Gaafii salgaffaani namni ati bilbilaan yeroo dheeraa waliin haasoftu eenyu? Namni ati bilbilaan yeroo dheeraa waliin haasoftu eenyu jedha gaafii salgaffaan jechuudha. Namni ani bilbilaan yeroo dheeraa yeroo fudhadhee wajjin haasa'u wajjin yaada wal jijjiiru yoo rakkadhes
yoon gammadees baqa naman wajji yeroo baay'ee sa'aatii fudhadhe faana haasa'u obboleetti dhuma kiyya chuuchadha jechuudha hin beekti. Ishii faana kanan baay'ee haasa'u ishii faana kanan baay'ee yeroo dabarsu sa'aatiin qabuuf yeroon qabutti ishii faana haasa'ee yaada wal jijjiirree wajjin taphannaa jechuudha. Gaaffii kurnaffaanii yeroo baay'ee haartee maal yoo goote haarii sana dagattaa jedha. Yeroo baay'ee haartee maal yoo goote haarii san dagattaa jedha gaaffii kurnaffaanii. Gaaffii kurnaffaa kana namni yoo haare waa baay'ee gochuu danda'a. Wantoota hedduutu jira. Namni gaafa haarii jecha garaagaraa dubbachuu danda'a. Miira haarii keessa seenee wanta hedduu balleessuu danda'ani. Garuu yoon haaree nan bo'a. Akkasumas immoo obboleettii mokochuutti ittiin bilbila jechuudha. Obboleettii mokochuutti wanti kamiyyuu biyyarraa yeroo nama mudatu karaa maatii isaa ta'u karaa kamiin yoo wanti tokko nama mudate gaggaba daddafee obboleettii kootti bilbilee ishii faana yaada wal jijjiiree ishii faana haasa'ee ishiinis na gorsitee na tasgabbeessitee nan bo'a bakka nan raafadhe jechuudha. Yeroon baay'ee sirriitti haare nan bo'a ishiittiin bilbila na gorsitee na jajjabeessitee akkas ta'uu qabu akkana ta'uu qaba naan jetti bakka nan dhiisa dafeetu jechuudha yeroon baay'ee haare. Kana fakkaata gaaffii 11ffaan osoo qabeenya hedduu qabaattee qabeenya qabdu sanaan maal hojjetta jedha. Osoo qabeenya hedduu qabaattee qabeenya qabdu sanaan maal hojjetta jedha gaaffii 11ffaan. Namni qabeenya jibbu hin jiru. Namni qabeenya jibbu hin jiru. Namni kan jibbu dhaba jibba. Dhaba jibba malee qabeenya kan jibbu hin jiru jechuudha. Toon qabeenya hedduu qabaadhee akkuma gaaffii 6ffaa irratti dubbadhe addunyaa kana irratti waan har'a osoo siif ta'e jaalattu maal jedha gaaffii 6ffaan. Akkuma gaaffii 6ffaa deebisee gaaffii 6ffaaf gaaffii 11ffaa deebii wal fakkaatan kenna. Osoon qabeenya hedduu qabaadhee qabeenya kosanii mana ni ijaarradha hin jedhu wanta ana fayyadu hojjechuu osoo hin taane wanta saba koo fayyadu wanta saba koo gammachiisu isa kanan gochuu barbaada. Innis yookiin kan alatti rakkate kan gargaarsa hin qabne kan fira hin qabne kan mala hin qabne kan ciisee karaa irratti rakkatu kan ciisee karaa irratti boo'u yookiin immoo kan ijoollee isaa waan ittiin barsiifatu hin qabne isaan kan otoo gargaaree qabeenya guddaa qabaadhee otoon isaan kana gargaaree baay'ee keessi kun gammadee jechuudha. Akkasuma mul'ata koorree kiyyarree hawwii kiyyarree jechuudha. Waan naa gargaaru waan isaa gargaaru ittiin siyaa ga'uu naan jedhaayi qabeenya iddoo sun qabaadhee kan rakkate lafaan hin kaasa kan gargaarsa hin qabne kan fira hin qabne hedduutu jira waan ta'eef biyya keenya keessa isaan kanan gargaaruu barbaada isiniin jedha gabaabumatti. Innaa kana fakkaata gaaffiin kiyya kanuma naaf jiraadhu jettee dhumarratti illee naaf jiraadhu baay'ee si galateeffadha. Keessummaa kabajaa gootee waan mana keetti naaf hirteef guddaa naaf galatoomii naaf ulfaadhu isiniin jedha obboleettii kosuucha innis gaaffii kee amma hin danda'u siif deebisee yaalaa hordoftoonnis immoo yaada isaanii karaa koomentii siif barreessanii innaa kana fakkaata guddaa galatoomaa isiniin jedha hordoftoonni maatii chaanaalii chuucheetu bee akkuma jalqaba irratti dubbadhe sabiskiraayib godhaa. Like godhaa koomentii godhaa jajjabeessaa maaliif sabiskiraayib gaafa goonu waan birrii itti baasnu miti waayifii fayyadamna akkasumas immoo waan bakka qarshii kisii keenya keessaa nu baasisu miti namni tokko haa guddatu jennee guddina nama tokko yoo barbaanne nama sana yoo jajjabeessine nama sana yoo gargaarre yaada qabnuuf qeeqa akkasuma nama jajjabeessurree yoo barbaanne karaa koomentii yoo barreessinee fi inni kun nurraati barbaachisa waan ta'eef sabiskiraayib godhaa koomentii barreessaa fi jajjabeessaa. YouTube ishiitiin jedha guddisaa fi hinnaan keessa immoo akkasuma naaf ilaalaa sabiskiraayib naa godhan jajjabeessaa biraan YouTube kan jedhu jechuudha. Kana fakkaata guddaa isin galateeffadhaa hordoftoonnis akkasuma immoo obboleettii kochuunis guddaa galatoomii naaf ulfaadhu yeroo gaarii qabaadhaa eebbifamaa.